شاء الله قافيت أنتو بلز مخين خنا تنا إن شاء الله نمني والفودي شيخ بيا فرنجي تنتي نمني والفوديتي بيا تنا رفاجي فكينيا جارسا جارتي والفوديتي بيا تنا رفا كينتي ستوبيتيس بيا دوتي والفودي رفا شيخ أقول فان فرنجي تمانا تقوتي أيه غرغر سددا غوتيف دوبا شيخ جارسي خمال غدا والله اللي جئتي جارتي ساتنا كيجيبه فرنجي ده كيجيبه mana kannanii fi gargaarsa isaa godhanija sheekha duba faranji tekkana khijibani addabani jani kha addambani jaartiin soo jaartiin addabani jani kha addambani faranji kijibani waan kana fudhachuun tak akkamija talamadaati sheekha duba wali kanuma addabani jirje faranji kijibe kana wajjifa rafani yani jaartisaati dufani wajjira fani duba jebo sheekha wajjirafu kana keessatti ni khaan isaanii to ni jirai kijibani wajjinjiru jaani ni khaan isaanii akkamija sheekha duraan dursee wanni kun qabxii ajaa'ibaati qabxii yeroo hedduu garteetti duuluu turre hanga gartee nama murtaawe hanga irra guddaa parsantii irra guddaa harka 80 kala jala yaafne isan alhamdulillah ammallee bubuutuun haftee jirti karaa awurooppaa kana karaa awustiraaliyaa kana karaa ameerikaa kana karaa kanaadaa kana bubuutuun numa jirti mallee dhabdhabiin ganda keessaa amma duuba nama gartee Itoophiyaa wal fuudhanii Kenya wal fuudhanii Masri wal fuudhanii Soomaaliyaa wal fuudhanii bikoo fere Suudaanii wal fuudhanii khaanii gaa Ameerikaa tana dhaqan Kanaadaa dhaqan Awurooppaa dhaqan Awustiraaliyaa dhaqan duba gaa faranjiin tajaajiltee manaas kannitee fi waa cuf amma duba jiraataniiti maal jaaniin dhalaa tanaan dhufanii ati gowwaadha ish namni kamin namaa dabartime akkamii dabarti jaarsaa jaartiin usanii tatteessanii yoo gartee adda baaneettanii yoo fudhattanoo higa yoo fudhattanoo adda baaneettanii qalee bilaki dheengadda takka gartee na dawwaltee manisootaarraa akkana nuun jaanii shuufu billaa aleekum maa addan baaneessin adda baan malee namaa dabarti kophaa gartee wajjin jirru jaati atilleen kophaa bayi atilleen faranjii irraa fuudhu aayaa faate akkasitti tujjaaruu tana isaa fiddeeti faranjiitti kijibdee kijibaan maallaqa fudhachuu kana eenyu halaal sii godhe nama halaal sii godhe fiti gabbaas nama halaal sii godhe kaati jaarsa keetiin waliiknee jirra wajjin jirru jettee hijaaba uffattee sigalee faranjii dheeytee adda baanee jirra ilmoo guyyaa kaan gaafa gartee gaafa kaan jaarsi kee dhokatee sibira dhufu ni ulfooyta gizee ulfooyte garaa dhiibaa dheeytee fudhatamaas maallaqa hijaaba firraa qabdu garaan kee asbee inje farangichi maalitu yoo siinje fireendii kiyyarraa hin dhaleettaan abo rabbi sodaattu mee eenyu akkana halaal sii godhete eenyu kana halaal sii godhe aqliin qabdu diin islaamaa maa balleeysta maqaa diin islaamummaa tana maa gartee maqaa balleeysta hijaaba maa maqaa balleeysita ukhti eenyu halaal sii godhe deemtee gartee deeysee dhuftee fireendii kiyyarraa hin dhalee ettaan as deebi dhokatee yoo tiraaka qabaatees tiraaka keessa kaayyata boorsaa huccuuchi keessa jijjiirrata gizee dhufu suuta achiin deemee dhab je'ee lib je'ee seenee wajji rafee ba'a aboo hattu hajaartii teekkaa aboo maayyaanne boleeyso majiiqa fireenduma jettan san taate kaa ta dhokattee gartee bira dhuftu jaartii tee tani kaarraa qabdu dhokattee bira seenta tokko gaaf tokko hiikas godhan beeyta isaa akkasit dhokatee onni godhu kaameeraa suutatti mana keessa kaayan ariifatti karaarra kaayan eenyu dhufaa maali dubbiin tun gartee baatee ajaa'iban fireendii kiyyaa maarreeraa hin dhalee maali numa dhadhalan ilmoo saboo maali dubbiin tun informeeshinni gee jara informeeshinni geenyaan maal godhan usanii kaameeraa kaayan oboo abba jaarsaas ni onni jaanii bire gizee inni seenu qaa aadaa maala deeyyaatiiti qab maali boo koottuu kafali ilmoon teeti doolaara 8,000 6,000 kafalchisanii jiru sigalee akkasii gartee dhukkee irraa kaasan idan duuba abadan haada yajuus khuni haraami maalleen isin nyaattan haraam akkana malee guddatanii atilleen kophaa furadhu atilleen akkana ta'i boo isin bar warra garte maallaqa ilmaanii irra wal lolu bar ilmaanii irratti
maallaqa ilmaanii irratti wal lolu idan duuba gartee kun yaaraami akkasi beek ni kaanoo yoo inni gartee waliikne jee ni hiikamamoo ni hiikamu waan jaamu ni hiikamamoo ni hiikamu laaladhu namni tabaaf hadiis sayyaatti waa sadii dhugaan tamni isii dhugaan isii dhugaa katamni isii dhugaa waa sadii xalaaqa nikaa waa meeqa etqi gartee gabra bilisoomsuu ani jaartii tiyya hiikee Useymiin akkasii fatwaa godhe Useymiin akkasii fatwaa godhe yoo gartee sheekottiin garii yoo diddellee Useymiin akkasii fatwaa godhe hadiisan daliilfatee namni gartee dhiira biraa dhalaa biraa jana januuf ani gattaa adaba godhe yaa warra janjana gartee jaartii tiyya gartee daayivorsii wal goonee jirra walii jinjirru way waa waliiqtanii kijiba gartee waan akkana ajaa'ibaati warri waan akkanaa gootan bikka feetanitti halaal namni isinii godhu haram nyaachuu jirtanii barakaallee qabdan ilmaan keessanillee balleesstan isinuu gartee suuraan gartee isinirraa deeme imaanni nuu isin bira jiru manni keessan mana imaanaatii miti khasaaraan godhinaa mana keessan mana khasaaraan godhinaa ammarraa eegalaa ati ramadaanaati kurnan boodaa keessi nagaya hojii dalagadhaa akkasinis gabbaatee maan dalaganne firraa idda kijibaa maallaqa gartee faranjii eenyu sa halaalsi godhe kijiba kee dhiisii jantan duuba nuti gabaabduma sheekha kaafiraas ta'e islaamaas ta'e kijibni hin barbaachisu kaafiratti sobuun hin barbaachisu horiin isaanii haqan godhannu gaafitti aantu sheekha gaafitti aantu salaata keessatti hancufa liqimsuun salaata ni balleessa ija akhin kee gaafii keessatti hancufa liqimsuun salaata ni balleessa hin balleessu soomanallee hin balleessu salaatallee hin balleessu hancufa liqimsuun hin balleessu jechuudha gaafitti aantu sheekha taaddaati tooliif teenyeettee atuu ilkee ciniinnatee fi manzuuma sheekha manzuuma Ini akkamii mana keessaas ta'e soomman alaas duraan dursee manzuumaan nashiidaa fi manzuumaan yoo gitaaraa fi dibbee qabaatan muuziqaa nashiidaan tagartee rasuulli zamana rasuulaa salawwaatu Hasaan ibn gahiriiruu turan gahiriira adda addaa waan waan jenne duuba nashiida qabii manzuuma qabii yoo isin dibbee fi gitaara qabaattee muuziqaa shakkita kamalee ni rabbi faarsaame rabbi naa faarsu fedhu rasuulaan salawaatu rabbi islaam alee haa faarsu fedhu salaatatti namaa yaamu nashiidaan gitaara qabaannaan dibbee qabaannaan muuziqaa achi lafa kaaye waa ammaa manzuumaan akka jiru dibbumaa isin dirgim dibbe manzuumaan laa yajuuzu dhaggeeffachuun hattaa nashiidaa gitaaraa fi dibbee qabdullee dhaggeeffachuun laa yajuuz muuziqaa shakkita kamalee jazakallah sheekha gaafiin wanta ta'e yoo sheekha immoo banuu baatte gaafii takka lamaa jira immoo bannu sheekha gaafiin jirtu maal seeta neetworkiin gama kiyya laki gama asii nu cinqu jira dhiifama sheekha gaafiin akkeettu nama gartee jaarsaa fi jaartiin addaan baatee sheekha jaarsaa fi jaartii addaan bahee jiru jaarsaa jaartiin adda bahanii jiran intalti warra sii galtee jirti fakkeenyaaf warra isaanii bira jirti duuba sheekha isaan adda bahanii jiranii zakaata kana isaatu irraa kafalamu warri isiin bira jirtu irraa kafalamu isiif irraa kafalamu zakaatul fitrii jaarsaa jaartiin adda bahanii yoo isinis mana isaanii galtee yoo innillee gartee jiraate maaliif naan adda bahan walii kan yoo gartee silaa nikaa tokkotti yoo ta'e maal godhu qaba micoota nafaqu qaba ni nafaqa zakaatul fitrii illee isarra jirti ogguusan yoo immoo gartee sadeenutti irraa fixee warra isaanii galtee waa takka amma warri keenya akka aadaa uummata keenyaatti intalli takka deemtee warra isaanii gizee galtee muummatiin nafaqu takkatti hiikeellee nafaqu hin beeku waan akkanaa tanaafuu dubartiin gartee jaarsaa wal loltee mana isaanii deeytee
achumatti isummaan gartee firraa baaftu muummaduu warraan baasu yoo irraa baase silaa irraa baasuu qaba yoo takkatti yoo sadiitti kee sadiitti irraa finnaan attatan keessa warra sheekha yoo kana biratti yoo raabu tani kaan irra jiru moo sheekha ta wajjin hin jirre jaarsaatu irraa kafalaa jechuudha jaarsaa irraa kafala jazaakallah sheekha umrii si adeereessu akkasi jara keenya dhiyaattee jirti saanis geesse maashaallah rabbi umrii sinaa dheereessu bor walit deebinaa jazaakumullah khair jazaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh